biyya alaa isan deemuuf jedhu si baay'ee manatti toleeni isinitti immoo inaafuu dandeessu la jedhee shakkaan dhufe yeroon dhufe maaliif utuma isin asii gad na rirriittanii na dhiittaniini utuma isin asii gadi mataa korra deemtaniin ani immoo dabaree koo achi biyya alaa deema garuu akka keessaniin ta'an nan erga waan isin ergamu hojii hojjedhee isiniin erga hin jijjiirrattu uffata keessanis ishee mataarra kaattan kana isin jijjiirrattu malee maali utuu isin ishee kana mataarra kaattanii ani rifeensi koo narraa dhumeeni mataan koo addana ta'e. Ergo gadi nadhaa waan si godhan isin jiru jalloon kolfina. Ergaan si baay'ee akka asxiqaan hin beeku. An mataan koo jira. Nama deemu baga deemte nu darbuuf jedhama malee kottun teenya rakkina kana keessa teenya rakkina keenya wajjin hooqqannaa jedhama. Barumsa hojii maaliitiin an deemaa raseetee ergu? Durba kan biraa si fudhachaa jira. Maal durbi kan biraa yoo fudhatte rakkina maalii qaba? Warri durbaa kun maaliif walitti naaftuun jedhama? Nagaat argatte ana biraa jaalala argatte yoo namni biraan argatte rakkina maalii qaba? Anaafis naa darbaa naannee immoo siifis sii darba. Mee akka si gorsuu tiyya? Mee akka obsee ta'e? Mee amalli hamaan kun zimbaasu akkasitti biyya kana tafta mee obsee ta'e mee akkuma obsee xinnoo mashee daqiiqaa muraasaaf akka obsee ta'e nagaan haalaan dhumee ana. Nagaasii kennu? Hundaafuu ergu. Obseenan. Obseenan. Obseenan? Isheen messeejeriidhaan si barreessitee telegiraamiidhaan wajjin haasa'aa turte. Isheetti suuraa baay'ee ergiteef. Noorweey moo? Messeejeriidhaan haasa'aa ture ishee. Jalqaba ka. Anumaaf ergitee bilbila. Si mattanii ergaa ture suuraa. Si jinaa see fixee si matti naasaa ture reen. Kitaabaan barreessatte gaafa cufaa turte. Obseen jedhamtu sin jirtu, Noorweeyin itti deemtu sin jiru. Maalumaaf paaspoortii kee baga baafattee qabadhu. Jabaadhu hojii kee barbaachi. Funyaan keessan keessa isin kaa'anii dhiigi funyaaniif afaaniin akka isin ba'uun godhe. Anaanimo. Digirii keessan gar tokkoon akka isin keessaa bu'u garanaan itti isinii dabaleeni dippiloomaan keessan akka isin keessaa bu'u miila kool fuudhee godheeni. Barumsa keessan akka irraanfattan isin godha. Dhugaas Taphisa kee kana natti tola. Taphachaan jiru kun teekinooloojiidhaan qindaa'e miti ana taasaa haraka. Wattee jenirreesha.